Egaa daawwattoota keenya baga bacaqii gannaa dabartanii ayyaana irreechaa kan bara 2014 nagaadhaan geessan isiniin jenna FIB irraati. Egaa ayyaanni irreechaa bara kana bifoota hawwataa ta'in kan kanaan dura hin baratamneetiin kabajamaa akka jiru hundumti keenya iyyuu beekuu dandeenya. Addatti iyyuu turizimiin komishinii Oromiyaadha sagantaa addaa qopheessuudhaan moodeloota yookaas bareedduuwwan Oromiyaa keessa jiran guyyaa kaleessaadhaa dorgomsiiseeti kan inni jiru. Injifattuu Miss Turizimii Oromiyaa kan taate as biratti qabadheetan jira. Ishee wajjin turtii gabaabaan taasisa. Egaa Miisirree Turizimiin Oromiyaa kun eenyudha? Kana booddee tarkaanfiin itti aanee jiru gara eessaatti imalli ishee kan jedhu isheerraa kan dhageenyu ta'a. Turtiin keessan nu faana ta'u. Ayyee baga injifatti baga mootii congratulations baga gammadde siin jedheera. Galatoomaan jedha. Maqaa kee nutti himuudhaan eessatti dhalatte eessatti guddatte? Maqaan kee Halimaa Abdishakur jedhama. Ani kan dhaladhe godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa jedhamtu. Akkasumas immoo yeroo ijoollummaa keetti waggaa muraasa Naayiroobii jiraadhee jira. Eegas immoo magaalaa Adaabaa gara biyyaa jechuudha. Sadarkaan barumsa kiyya BSc Nursing hojjechuu jira. Barattuu waggaa afuraffaati. Akkasumas ammootu fundraising manager ta'eetiin Itoophiyaan Swahili community keessatti hojjedha. Ulaagaa mataa isaa qaba ture. Ulaagaan isaa guddaan inni irratti xiyyeeffatee ture afaan sadii danda'uudha. Ulaagaa isaa hin guutadhee dhufee akkuma agartan injifadhee afaan 5 afaan Oromoo, afaan Somaalii, afaan Kiswahili, afaan Ingiliffaa, afaan Amhaaraa. Bareeda ture. Hundinuu ijoollee hundinuu ciccimoo turanii babbareedduus turanii garuu eega dorgommii ta'ee tokko irraa gargar bahuu qaba. Steejiin kamiyyuu kiraayiteriyaa mataa isaa qabaata. Kanuma irratti hundaa'anii natti fakkaata. Injifannoo kana injifachuu kiyya dhuunfaa kiyyatti osoo hin taane sababa bal'aa sababa midhaagaa akkanaa Miss Tourism ta'anii argamuun baay'ee nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuu fi Oromiyaa jechuunis kanuma beeknu, uummata Oromoos kanuma beeknu, aadaa isaa kan laalamee hin quufamne yoo sirriitti ol baafneetiin mul'isuu dandeenye akkuma Finfinneen teenyas magaalaa handhuura siyaasaa Afrikaa taate gara magaalaa handhuura turizimii Afrikaatti jijjiiruu dandeenya jedheetiin yaada. Kan agarru ta'a walumaan. Ankaniin amanu mammaakawii siin jedha. Every finishing line is a beginning of new race jedhama. Kun fiigicha kiyya jalqabaa ta'uu danda'a. Yeroo biraammaa fiigicha biraa yoo eegaltu iddoomatti namni kun itti xumureerraa eegaltami fiigicha kiyya ammas itti fufaa jedheetiin. Ani gama kiyyaan ilaalcha kiyya ta'uu danda'a. Bareedina jechuun fuula akkanaa qabaachuu yookiin funyaan akkanaa jedhee wanni aan ibsu tokko illee hin jiru. Bareedina jechuun beekumsa barbaachisaa ta'e iddoo barbaachisaa ta'etti qabatanii argamuudha. Kan biraammoo bareedina gaafa jetti namni hundinuu bareedaadha. Gorsi an qabu tokkoffaa wanti hundinuu parsantiin 50 isaa wanni tokko parsantii isaa 100 ta'e 50 isaa ofitti amanamummaadha. 50 ofitti amanamummaa qabaan 50 irratti hojjechuun ammoo nama salphataa jechuudha. Kan biraani Oromoon yeroo baay'ee miidhagduu akka hin qabnettidha. Kanaan dura jechuudha kan saba kan biraa biratti Oromoon gadi qabama maal ta'a ture. Isa kan akkamitti ilaalta? Oromoon bareedduu hin qabu? Oromoo miti beezikaalii an kan amanu namni hundinuu bareedaadha. Kana keessa ammoo Oromoo wanti adda godhu fuula keenya yookiin ammoo hojjaa keenyaa miti. Aadaa bareedaa qabnuu fi wantoota bareedaa nu qabnuudha malee fiizikaala keenya qofaa miti. Kalfata hortee kooshkalumaa ganamaa gooroo argaa dhageetti duudhaa Oromummaa bu'uura kordalbii ulaa ganamumaa irreechi irreedha ittiin tokkummaa. Kalfata hortee kooshkalumaa ganamaa gooroo argaa dhageetti duudhaa Oromummaa bu'uura kordalbii. Turiga barakana Miss Tourismiin maatii keessaa argamee kan jiru. Maaltu isinitti dhaga'ama? Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Mucayyoo baay'ee cimtuudha. Jabaatti hojjetti. Wantoota hedduu beekuudhaaf nama yaalu. Barachuudhaaf nama baay'ee shaakalu. Duras wanta guddaa irraa eegna. Gammachuu guddaa qabna akka faamu akka. Isheen maal keetti?
Ani eessuma isiiti. Tolee, akkamitti ishee ibsita? Eessuma isiiti obboleettii isiiti. Waliin jiraannaa wajjin guddaa waliin jirra. Baay'ee cimtuudha. Wantoota hunda yaaltii ofiif yaaltii hin baratti. Taalentii hedduu qabdi. Fuulduraaf taalentii kana hunda hin baasti jennee amanna. Cimtuudha. Akka faamiliitti baay'ee cimtuudha. Kana booddee maalirraa eegdu? Wanta guddaa irraa eegna. Kana wanta irraa eegna. Akka biyyaatti saba kanan beeksisni jennee irraa eegna. Akka addunyaatti illee bifa uummanni kun qabu, aadaa uummanni kun qabu, seenaa uummanni kun qabu hunda beeksisni jennee abdii irraa qabna. Cimtuudha. Kana hundaa irraa eegna. Karaa keessa doo maal gochuuf barbaaddu? Yaanu akkuma faamiliitti hin qarqarran wanta isirra barbaachisu wanta dandeenye hunda dandeenye. Olaa ganamumaa irreechi irreedha ijjiiti tokkummaa. Okay, duraan dursee baga gammaddee qaras eegaa turree sadarkaa kan akka geettu kanillee jalqabaa kanaa walillee deemuu dandeetti maqaan kiyya Bilaal Abbaadullaa isiidhaaf firaa abbeeraa isiiti jechuudha. Kabiraa immoo isiin sadarkaa kana kageette keessa isii waatu jira yeroo baay'ee illee argaa turree keessa isii baay'eetu jira aartiin hin jira sabboonummaan kominikeeshinii dandeettii kominikeeshinii barnoota akaadaamikiitti illee baay'ee cimtuudha. Keessa isii wanti jiru kana hunda ammaaf muraasa baasti natti fakkaata. Fuulduras kanaa ol deemuu dandeetti. Kanaa baay'ee gammannee jechuudha. Nu akka maatiitti haala kamiinuu faana buuneetiin sadarkaa isiin amma jalqabaa kanaa ol deemuu dandeettu faana hordofnee waan hunda hubachuu dandeenya jechuudha. Waan hundayyuu sappoort godhuu. Isheen amma dandeettii afaan shan dubbachuu akka qabdudha kan isheen ibsite. Dandeettii kana akkamitti kana hin dubbisti. Tokko biyyoota deemtee qaamaanis hidhattee irraa barattee ni jira. Hawwan immoo baay'ee waliigaltee nama baay'ee qabdi. Kun fuula isii bareedu kan keessi isii bareedaa immoo nama waliin kominikeeshinii haasaa gaarii qabdi. Kanarraa afaan hedduu barachuu dandeetti. Akaadaamikii illee nama barnootaan cimaadha waan taateef. Sadarkaa kanaan yaa'u maatii sabni Oromoo bal'aan akka biyyaatittis sadarkaa isiin kana geette kanaaf baga gammaddanii isiinlee faamilii isii hundayyuu baga gammaddan jechuudha.